Okay guys, akkuma argitan kana anillee riisfarii tana kanan dura hojjedheen beeku nunis taaredha. Kanaaf modeeliin ishee garma yeroo laallu walumaan laala gara mi'uu natti fakkaatti. Istaadishiin keessa argisheenni NSS 12 barbaanne jechuudha. Yoo inni daawwamne naaf seetirratti hojjenna rakkoon qabu NSS 12 arganne. Nufna porti kana ofi goona sababni isaas saatalaayitii lamaan fayyadamaa jiru waan ta'eef okay bukiinsi arganneerra ofiifis adirratti gochuu dandeenya. Amma tiip jechuun tiraanspoondariidha takkaan sarti gochuudha jechuudha kan takkuun barbaadudha. Bilaan jechuun immoo hunda erga tokko ofiisaatii akka niitoorkitti ofiisaatii akka galu kan barbaadu jechuudha. Kanaaf bukiinsi waan keessa qabnuuf akkaataa aditti godhamullee ni ilaalla waan qabnuuf amma tiipumaan sarchi goona jechuudha. So network search yoo goone maniti search yoo goone haarin chaanaliin haarin yoo jiraate erga tokko nu galchaa jechuudha. Okay. Itu saatiin akkuma beekamu frequency 5 qofa qaba. Amma lammaffaa sarti gochaa amma frequency dhabne jira. Frequency sadi qofa amma deebiin argoona jechuudha. Inni maalidha? Okay, amma kanatti tuqannoo arneet akkaataa ittiin argoona. TPN jedhu kana ishee giriinii tanan tunnaa imiit ammas giriinichuma tunnaa jechuudha. Maaliif aadachaatu jira waan ta'eef kudha tokko jaadu waashanii jechuudha natti kun jira. Okay. Sarti ammoo kudhan 985 jechuudha. Kun chaanaalee 4 kanaan alan qabdu. Ayyee amma finne liist isaa tartiiba isaa jechuudha. Innis immoo chaanaal idiitan jedhu kana biranne TV chaanaalan jedhu kana bira deemna. Amma tartiiba karaa namni sun barbaadun irratti goona lakkoofsa lama natti tunnaat sana booda select group channel jedhu kana green tanaan ishee mallattoo green tanarra bira rannetti ittiin iskaan goona jechuudha. Homeowners know that the most difficult thing to iron are sheets and duvet covers. It's really quite time consuming to do with an iron, but here you have to iron 2,000 sheets every day. And that's why they installed this machine here. It not only irons the sheets, but also, this is the most amazing thing, I'll show you now. It folds them, look, in an ideal way. Not just anyone can do that. In short, I want one of these for my house. Only thing is, I'm afraid it won't fit into my laundry room. The laundry employs several hundred people. There's more than 1,000 in the kitchen. Dozens more are in the engine room and on the bridge. A huge army of the crew invisibly makes every second of the stay of the passengers on this ship unforgettable, comfortable, and safe. And yet the passengers themselves will never see much of them. Only service personnel who are in direct contact with tourists are allowed to climb up onto the passenger decks. That includes waiters, maids, bartenders, salespeople, hairdressers, and other staff. Others, sometimes for several weeks, kanaaf yeroo hundaa akkan deebiisin hojjetu kan barbaadan taana laayik naa gochuudhaan na jajjabeessaa sin jechuun barbaada. Warroon immoo maatiin taane sabskiraayib naa godhaa sin jechuun barbaada. Kanaaf hojiin keenya gara xumuraatti jira. Next wanta sin hojjetan teeknooloojiidha wantoota wal qabatan kamiyyuu hojjechuudhaaf qophiidha. Sin koomantii gochuu dandeessanii kanaaf itti fufaa jirra.
Umurree jira galatuma waan nu daawwattaniif.